sirba aadaa Oromootiin Oromoota biyya keessaaf biyya alaa jiraatan biratti baay'ee jaalatamu yoo gaaffii deebii keenya siin qabannee dhiyaannu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Walli isaa kana waliin waa'ee sirboota isaa maatii ijoollummaa fi waa'ee adda addaa waliin haasa'uudhaaf sanbata guddaa akka lakkoofsa UKtiin sa'aatii 2 irratti akka biyyatti immoo waaree booda sa'a 10 irratti beellamnee jirra. Jidduudhaan sirba babbareedaa Zainuu Mahabub wanta sina affeeruuf sanbata guddaa sagantaan keessan nu wajjin ta'u. Oromiyaa Raadiyoo UK qophii bashannanaa. Ashama akka moltan kun Oromiyaa Raadiyoo UK qophii bashannanaati. Akka sanbata dabree waadaa seenneetti wallisaa beekamaa biyya keessattis biyya alattis beekamaa kan ta'e Zainuu Mahabbaa dhiyeessinee jirra. Zainuu Mahabbaa laayinarraa waan jiruudhaa fi sararraa waan jiruudhaa fi egaa Zainuu Mahabbaa wajjiniin akka nu wajjin turtan kabajaan isin gaafanna. Zainuu Mahabbaa laayinarra jirtaa? Affeeraa keenya nu hayyamtee asi dhiyaachuu keetii fi maqaa reediyoo Oromiyaa UKtiin galata sigon. Okay, Zainuu Mahabbaa egaa nuyi London irraa reediyoo haariyaa dhaabnee jirra. Kun ati nama lamaffaati. Kaayyoon keenya namoota biyya keessa wallisoonni biyya keessa jiranii promote gochuudha. Ummata wajjin beeksisuudha. Fakkeenyaaf ati albama baastee jirta garuu albama sanarraa waa beeknu takko hin jiru. Okay? Waa'ee akkasii dubbanna garuu dura Zainuu Mahabbaa eenyu akka ta'e yoo ofiin ibsitee kanarraa jalqabna. Zainuu Mahabbaa akkuma beekamu kan keessin dhalatee natti guddate. Muuziqaa natti jalqabee biyyi dhalootaa koo kan irraa xiqqoo baadiyyaa jedhamti garuu barumsaaf magaalaa kan keessatti galee achittiin baratee guddatee muuziqaa natti jalqabee Zainuu kan fakkaataaf namoo muuziqaatti jedhamti. Sirboota itti nagaafattee albaman baafne ammaatii singiloota sana sadii afur hin qaba malee albaman baafne ammaadhaaf jechaadha kana fakkaata. Okay, sagalee keessoo xiqqoo ol kaaste gaarii ture yoo dandeesse. Okay, arkitee biyya keessaas waan deemaa jiru wallisoonni waan baasanis hedduu quban qabnuutii fi kanaaf egaa reediyoon kun promote godhaa jechuudha. Okay, wallisuu yoom jalqabde? Wallisuu kan inni jalqabe xiqqoo tureera bara 19 ta'a kan keessatti mana barumsaatti yeroo baradhu yeroo saniin jalqabe tureera. Okay. Egaa waggaa 10 guutuu mana barnootarraa jalqabdee hanga ammaatti singilii gadhiisaa jirta jechuudha garuu jechuun sirboota dhuunfaa ta'anii gadhiisaa jirta jechuudha. Akkasii amma maatiitti fakkaate wanni albama baasuun rakkoo hin qabu baasuun ni danda'ama garuu wanni koopiraayitii nyaanni kun wanta rakkisuuf yaa uummata keenyas gammachiisuuf ofiis gammachiisuuf akka hin banne wanta jedhuun kan waggaa waggaan sirboota gadhiisaatiin jira garuu albama xiyyeessa hojjechaatiin jira amma. Okay, isarratti itti deebina itti dubbanna. Tan biraa adonno naannoo Bahar Daaritti achitti bakkee sirbitu jira dhagaheen ture dhugaadha. Dhugaadha maatiitti fakkaate ani kan
dhalattees kan inni guddates naannoo Amaaraa keessatti akkuma beekamu aadaa uummataa beeksisuudhaaf gara Bahar Daar dhufe jechaadha. Aadaa uummata kiyyaa kan kamisee baandiin naannoo Amaaraa Bahar Daar irratti wanta jiruuf achi sirba kamisee akkan taphadhuufi gara Bahar Daar nafisanii kun immoo GPS GPS waan ta'eef kanuma aadaa uummata kiyyaa beeksisuuf gara Bahar Daar dhufe dhugaadha. Ammallee Bahar Daar waan jira. Okay, amma Bahar Daar jira. Egaa fedhiin naannoo Bahar Daar Oromoon hedduu hin jiruuti. Yoo sirba Oromoo ati sirbitu haamileen isaanii akkamii, fedhiin isaanii akkamiidha? Wanta nama ajaa'ibsiisu ani wanta argin qabu amma irratti guddaa hin qabanii ammas jaalataniitis wanta inni jedhan gammadan nagarree garuu wanni adda ta'e hin jiru. Amma ammaatti wanni argin jiru gaariidha. Uumaan jedhu jechuun hin danda'ama. Uumaa jibbaatti nagarra. Baqqaan isin natti toleetii jiraachaa jira. Uumaa jibbaa hin qaban jechuudha. Anaaf natti toleera. Egaa okay. Kan biraa sirba ati jaallatamtu keessatti isaan egaa kan dhageenye gara sirba 5 nuyi jechuudha. Sirba Walloo Raayyaa fakkaatu tokko sirbitee turte jechuudha. Sirbi sun hedduu bareedaadha. Egaa xiqqoo akka namarraa dhageenyetti jechuudha, namoota tokko irraa dhageenyetti. Osoo afaan Oromoo qofaa osoo tahee irra bareedaa turedha kan jedhudha. Mee ati yaada uummata kana akkamiin jettaa'u? Kuni dhugaadhaan yeroo sanitti wanti akkana natti hin dhaga'amne turre maaltu fakkaate ijoolleen wajjin naawwatu wajjin baandiin ammaan itti hojjetu kana keessa jiran waliin hojjenna turre yeroo sanitti. Sirba kana qopheessee isaan dhageessisee maaliif waliin hin hojjennee naan jedhanii daashii jedheen isaaf yaada isaanii isaa fudhadhee mucaan inni na wajjin weellisuun walaloosaa isaanii weellisu barreesse ani immoo isaan qopheessee haala karaan hojjennee garuu sirba Raayyaa fakkaatu sirbi sun biyya kamiseetti aadaa kamiseetti amma akkan hubadhetti bakka biraatti hin taphatama sirbi suni garuu aadaan keenyuma waan ta'eef haala karaan hojjenne amma immoo irra deebi'ee egaa wanti akkasii uummatarraa wanta ka'uu jiruuf haala kanaan sirreessuudhaaf amma qophiirra hin jira jechaadha. Okay, remix godhaa jirta. Remix godhaa jirta jechuudha. Bakkuma sana jechuudha, bakkuma afaan biraa jiruutti afaanuma Oromoon guutummaatti gaa sirraa eegna. Kan biraa fakkeenyaaf amma asitti stuudiyoo keessattis egaa siifan jirti, insarmuu jira, insarmuu gammachuunis jira, teeknikaaliin nu gargaaraa jira. Gurbaan kun eessatti dhalate, naannoo kom dhalate jennee gaafachaa ture. Maaliif sirba shaggee Wallaggaa yeroo sirbitu namuma Wallaggaa fakkaata. Yeroo sirba Jimmaa sana sirbitu akkasumatti jechuudha. Isa sirba Kullee Magaalleewwaa kan jedhuusis isa sirba amma dubbanne remix gochuuf deemnus isas yeroo dubbannu bakka irraa dhalatte illee beekuu xiqqoo nu rakkisee ture jechuudha. Kana jechuun akkaataatti sirba naannoo sirbitu kun akkuma sanaaf fakkeessitee sirbaa jedhaan jira jechuudha. Kanarraa namarraa hin dhageenye waan akkasii yookiin immoo namni wallisoonni yookiin immoo uummanni bira yaada kanarratti yaada si kennanii jiru. Yeroo baay'ee gaaffii kana na gaafatanii ani kan akkuma sida dubbadhisanitti kan daladhee guddatee kan seenatti maalidha maatemaatikaatti kana sirba kamisee weellisee jira, sirba Jimmaa ka Wallaggaa
hojjeteen jira. Maaliif wanta aksantii jechaadha bakka ani guddadhe sanitti namoonni biyya biyyarraa nama baay'ee jireechaa hundumaa narratti to'an hojjechuudha. Sirboota adda addaatiif hojjechaa waan natti ga'eef sirbuma natti kennan weebbisuudhaaf rakkoon wanta hin jirreef kanaan alas quraan kitaaba xiqqoo mokoreen jira. Sunis wanta aksantii sana akkan fedhetti hojjechuudhaaf waan na gargaare natti fakkaata. Garuu wanni guddaan maali sirba tokko weebbisaan tokko yeroo hojjetu sirba hojjetu san tahee hojjechuu wanta qabuuf anis waan akkasii san fudhadhee waan hojjedhuuf garaagarummaan hin jiru jechaadha. Sirba hundumaa ammallee sirboota hojjechuutti hin jira. Waan akkanaa kanarratti xiyyeeffateen wanta hojjedhuuf kanaaf gaarii ta'anii jimmaatti shiroon hojjedhu ijoollee jimmaatii kannaan jedhu jira. Garuu ani digitaalota koo kamiseedha. Garuu aadaan hundinuu kiyya waan ta'eef akkuma sila ibsitanii kiyyuma hundinuu narratti hojjechuudhaaf jechaadha. Dandeettii guddaadha. Mee sifan gaafii qabda? Egaa baay'ee nama dinqisiisa. Ati kan dhalatte kamiseedha. Garuu namni wanna baay'ee yaada mucaan kun kamiseedha moo jecha wanni guddaan ati Oromoo ta'uu keeti baay'ee bareeda. Akkati asirratti gumaa shakkiin Oromoodha. Bakka tokkorraa namni waan tokkoon kaasaa mucaan kun Oromoo miti sanyii isaa kan jedhu jira. Ani garuu Oromoodha. Kana amma asirratti akka hundinuu manni Oromoo kanaaf hin barbaadu kanaan mucaa Oromooti jechuudha. Gaariidha. Wanni uummanni gaasumatti si dhagaa jira. Jechuun egaa maal inni akka Oromootti Oromummaatuudha malee bakka inni dhalatni keenya hundi keenya bakka dhalannoo tokko qabna. Garuu nuyi dubbii kana kan kaasne akkaataa sirbituu sanaahu hunda fakkeessitee eessa dhalatee jennee asitti wal mormaa turreedhaa fi kanuma kaasne malee Oromummaatu dursaadha. Tambira nama qoosuudha sa'a qaba malee nama qoosuudha nuun jedhanii jiru jechuudha hiriyoonni kee. Isa dura garuu isa qosa dura ati amma naannuma Bahar Dar waan jirtuudhaa fi mee sirboota naannoo Bahar Dar Matakkal sirboota Oromoo jira. Kanarraa amma sirbitaa ammoo fuulduraaf sirbuu yaada qabda albamarraa galchuudhaa fi naannoo Matakkal. Asi amma bakka jiru kana guddaan keessa Oromoon akka ammaan dura akka ture kana bareen jira. Garuu ammoo kan hojjechuudhaaf muuxannoon wanta barbaachisuuf yeroo fudhadhee amma kana haalaan baree hojjechuudhaaf hojjechaa jira. Gara fuula duraatti hojii gaarii kan qabee dhufu hojii kanaan dubbachuun barbaada jechaadha. Gara ammaaf osoo hin ta'in xiqqoo ture jechaadha. Ammaaf illee waan kanatti fakkaatu xiqqoon jira. Muuxannoo wanta barbaachisu. Waa'ee sirba raayyaa immoo raayyaanis Oromoodha. Haa ta'u malee egaa jechuudhaan sabni biraa sirba raayyaa kana jijjiiree afaan isaaniitiin sirbu garuu orjinni isaa Oromoo ta'e sirba Oromoo afaan Oromootiin hedduu wallifamaa hin jiru sirba raayyaa. Ati immoo naannoo sana waan dhiyaattuudhaa fi akkamii yaadda kanas albama keessa gochuudhaa fi yaada qabda? Yaada nan qaba. Mudii kanaanis nan hojjedha. Albama kiyyarratti. Garuu amma yeroon wanta barbaachisuuf dhaabbicha hundumaa nan beeka. Amma kan raayyaatis ta'e sirba dura amma midhaafatti ta'e irratti illee amma kan kamisiiti bakka kamisiitti sin taphatamaa raayyaatti sin taphatamaa aadaan keenya tokkuma wal fakkaata. Kanaafuu wanti irratti sin jiru gara fuulduraatti hojjechuudhaaf albama kiyyarratti kanas hojjechuudhaaf yaadan qaba. Gaafiin biraa sila atuu kaastee turte waa'ee copyright jechuudha.
waa'ee copyright irraahi biyya keessatti wallisoonnis hunda dadhabanii namni muuziqaa hojjetus walaloos yeedaloos godhus namni wallisuus nama hedduutu itti dadhabee manni muuziqaanis hedduu hin jiru namnis bitaa hin jiru karaa seeraatiinis haa ta'u karaa immoo copy gochuudhaan USB dhaan gurguramaa jiraadha. Kun nama gaddisiisa. Haa ta'u malee isin wallistoonni Oromoo akka waldaatti waa'ee kana hambisuudhaaf akkaataan kun fuulduraaf akka dhaabbatuudhaaf waan gootanii jiru. Mandura badii kanaan wanni toone injiruu anillee wallistoota Oromoo irraa fagaadhee naannoo kan jiruuf walitti dhufeenya cimaa hin qabnu. Garuu akkumaati dura kaastetti rakkoo hin jiramati copyrightiin hojiilee hojjechuudhaaf amma kan qabeeru akka sigeetti kan qabeeru isaa maali ammoo ofuma gammachiisuu fi hojjechaa jiran wallistoonni Oromoo isaan ta'anis haala kanaan waan hojjetanitti akkuma gammachiisuu fi aadaa keenya beeksisuudhaaf wanta jedhuun hojjechaa jirra. Egaa kun teekinooloojii balleessee gara fuula duraatti yeroo kanaaf deebii qopheessa nutti fakkaata. Garuu amma uumaa waan gammachiisaan jiru ofumaa hojjetu jechaadha. Ofuma gammachiisaa. Hojjennee taa'uurra jechuudha. Kana yeroo Okay. Kan biraame sirba kullee magaallee waa kan jedhu sirba walloo sanarraa jechuudha kullee. Me muuziqaa malee me yoo nuun jette nu immoo asiin immoo stuudiyoo irraa gadhiisna isa me nu sirbi me yoo dandeesse. Kullee magaallee too 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 sibiila. Oh mela mela ya mele kare mela sandale. Oh mela 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 sandale. Bisa magam mana maki sewantan biru karena oleh segala. Wama mesti asis studio rah gadisna.
sandale sambate fi burkane jale walgama gamana sandale ati gama tate jale nindahu gamana sandale sambate fi burkane jale walgama gamana sandale ati gama tate jale nindahu gamana sandale oh mela mela ya jale kade mela mela sandale oh mela mela ya jale kade mela mela sandale Okay, sirba kulle magaalota kan jedhu dhageenye deebi'ee jirra. Akka jaallattanii hedduun abdadha. Egaa sirba bareedaadha. Sirba kana jibbuu jira jedheetiin yaadu. Haa ta'u malee egaa waa'ee amma wallisoonni Oromoo biyya keessa jiran biyya ala jiranis waa'ee copyright irratti rakkina akka qabanu kana dubbannee turre muuziqaan amma dhageenye dura. Amma immoo producers promoters biyya keessas ta'es biyya alatti cimaan hin jiruudha. Kun immoo wallisoota keenya akka fuulduraaf jabaatanis waan itti dadhabanii kana bu'aallee irraa xiqqoollaa ta'u akka argatan yoo kun hin jiraanne gufuu ta'a jechuudha. Wallisoonni saba biraa akka gaariitti promootara qabuutis ofii isaaniitis of jabeessanii hojjetaa jiru. Karaa keenyaatiin garuu uummannis ta'es wallisootas ta'es nama aartii keessa jiraachuurraas karaa seeraatiinis karaa sirnaatiis ta'us rakkina jiraa jedheetiin yaada. Kun immoo rakkina sana akkamitti furmaata argachuu danda'a? Egaa akkam jettee deebii kana deebisuun barbaada jechuudha. Egaa akkuma amma kaastii kanatti rakkoon as kaastii kun jira. Piroodyuusaroonni promootaroonni kun immoo aartiin Oromoo akka hin guddanne wanta godhu keessaa tokko jechuudha. Maalii amma ijoolleen ciccimoon bakka bakka jiranii ijoolleen sun ba'anii hojii gaarii hojjetanii uummata biratti akka mul'ataniif barbaachisaadha wanni asii amma kaastii kun. Kanaafuu dhufuu qabanii aartii Oromoo kana gargaaruu qabanii biyyaa jedhuun qabanii aartiin Oromoo akka guddatuuf hundinuu waan irraa eeggamu hojjechuu qaba wanta jedhuun qaban natti godhu. Okay, karaa keenyaatiin egaa karaa reediyoodhaaniin egaa yoo CD baastan isa dhageenyee beeksisa hin goonas karaa YouTube'dhaanis website'dhaanis Facebook'dhaanis kanarrattis hin goona. Fuulduraaf immoo hojii kana keessatti yookiin industirii kana keessatti galuudhaaf yaada qabna promote gochuu irratti jechuudha. Fuulduraaf siifan gaafii qabdaa jettee turte yaadamu gaafii immoo gaafadhuun. Yegaa stage irratti wanna baay'eetu akkasii wanna kolfisiisuu soon gaddisiisuu soo qabaatte akka nutti taphachiistu ture.
Okay. Yeroo tokko ani seejjirra bahee weellisaan ture. Maali yeroon weellisu uummatiin kolfa. Wanni isaan hangalle baay'ee rifadhe. Ammas hin dhaabbate kolfii osoo hin jedhu kolfuma itti fufee ani weellisaan jira rifadheedha. Akka malee rifadhe. Ammas hin kunne weellisuu waachumaan jalqabee suma weellisuu ammas inuma kolfa uummanni. Maali wanni kun jedhee rifadhee gadi ilaallaan shirri shirriin uffadhee hiikkamee narraa lafarratti kufeera hiikkamee. Rifadhee yeroo san hojirraa bahee jechaadha. Kana tokko lammaffaa taphni yeroo hin jiru albama baasuudhaaf eelaan ture. Yeroo tokkotti filatiyya tokkoon maaliif ati na gargaartu ani albama kina qopheessee jira hojii gaarii qopheessee jira na gargaaruu qabdaa jedheeni. Okay, shumaa rakkoon qabu bakka gara gallabaa mana kootti naan jedheetti mana isaatti na waame. Mana isaa dhaqee oomishaan nyaatee haasofneeti yeroon ba'uuf ka'u niitii isaa waameeti mee dirree maallaqatti taa'eeru sunirraa fuudhin jedheeni isaa fuudheeti. Osoo namni argin suutumaan keessatti naaf jechaadha. Ani maallaqa baay'ee seenin ture yeroo itti ba'u bilisa soddon qofaan yeroo walitti baay'ee na gaddisiisa. Kana lamman gaafuma waliin tofoltii jedhamu kan qabu jechaadha. Okay, kan biraas qoosa yoo biraa qabaatte boodatti nu dabalta. Fakkeenyaaf amma irreecha yeroo irreechaaf ati naannoo Bahar Dar jiraatta ammaa fi achi naannoo sanas hojjetta. Waa'ee yeroo irreechaaf yeroo ta'u weellisoonni Oromoo hedduun baay'een isaanii naannoo Bishooftuu keessatti qophii adda addaa godhu waltajjii adda addaa irratti sirbu. Atis yeroo sanatti irreechi kun jechuudha waa'ee aadaa uummata Oromoo waan ta'eef kun national celebration dha. Isaaf jettee gara kana dhuftee jara kana wajjiniin makamtee faa stage irratti isaanii wajjiniin dhihaattee wallistaa hin taphattaa waa'ee irreechas dhuftee kabajdaa immoo achuma naannuma sana hojii irratti qofa haftaa. Maaltu fakkaate yeroo irreechi kabajamu ani amma kan jiru baarjaan daandii kun immoo akkuma carraa ta'e yeroo akkanaa kanatti hojii qabatamaa deemuudhaaf kan narachisaa garuu gara fuula duraatti wanni kun wanta walitti fakkaatu. Ammallee achitti hojjetamanii turanii waa tokkoon waliin gallee masaabii malee ammaan duratti dhaqee irreecha kabajee beeku gaargaaruu wajjin dabarsee jechaadha. Gara fuulduraatti garuu deemee achumatti qophii hojii kiyyeessu uummataaf dhiyeessuuf yaadan qaba. Ijoolleenis waamaatii jiran kan akka galaanaan faana jajjabeessaa jiran garas akkan deemu gara finfinneetti illee galuudhaaf yaada wanta hin qabuuf illee ittiin dhiyaate jechaadha gara fuulduraatiif. Inaaf akkuma deemee kabajee jechaadha uummataa waliin. Ayyeegaa yaada gaariidha. Kara fuulduraa maal yaadda? Sirba singilii qabda. Albama hojjechuuf yaada qabdamoo akkam maal yaadda? Gaafii kana sirba tokko dhageenyee deebineetti gaafii kana nu deebista. Amma sirba tokko si dhaggeeffatu keenyaaf affeerra. Shagee Wallaggaa toleegaa isa affeerra amma isa dhageenyeetti sitti deebina.
shake wadaga nakamte hor shampo kimbi kubane ki mandita ke mandufu watu shake wadaga nakamte hor shampo kimbi kubane ki mandita ke mandufu Jalada, kotu shake walaga, yashidama wadada, kotu shake walaga, tungule kulentala, kotu shake walaga, ansuma famatada, kotu shake walaga, yashika rul kantuma, jalali ke damuma, yashika rul kantuma, kusinarga haruma, yashika rul kantuma, jalali ke damuma. Jalali ke damuma Gogocha urji ganna birramale nargani kallo durba wallaga gabe kosi nargani matana shuruba derate dudagahu dikatte fatte demtu enyumma shilengahu matana shuruba derate dudagahu dikatte fatte demtu enyumma shilengahu mekunkumbe najada sheni morman shabar mekun marami nafuman mekunkumbe lo shakaru basaka mekunkumbe kanke chabiwaka mekunkumbe najada sheni morman shabar mekun marami nafuman mekunkumbe lo shakaru basaka mekunkumbe kanke chabiwaka mekunkumbe shake wadaga nakamte hor shampo kimbi kubane ki mandita ke mandufu watu shake wadaga nakamte hor shampo kimbi kubane ki mandita ke mandufu Fabira, kotu shake walaga, ini fado kanara, kotu shake walaga, ansi ade tandufe, kotu shake walaga, si arguda falada, kotu shake walaga, ya shikarul kantuma, kusinarga haruma, ya shikarul kantuma, jalali ke damuma, ya shikarul kantuma, kusinarga haruma. Kosinarga haruma Gogocha urji ganna birramale nargani kallo durba wallaga gabe kosinargani matana shuruba terate dudagahu dikatte fatte demtu enyumma shilengahu matana shuruba terate dudagahu dikatte fatte demtu enyumma shilengahu mekunkumbe najada sheni morman shamar mekun marami nafuman mekunkumbe lo shakaru basaka mekokorfir karke chabiwaka mekunkumbe najada sheni morman shamar mekun marami nafuman mekunkumbe lo shakaru basaka mekokorfir karke chabiwaka mekunkumbe dhaggeeffattoota keenya sirba bareedaa kana dhaggeeffannee siinii jira amma kara gaafii kiyya deema amma singilii qabdaa albama baasuuf yaada jirtamoo akkam jira
Okay, maaltu fakkaate amma sirboota baay'ee siqee jira jechuun danda'a albama koo. Okay, albama haarawaa baasuuf jechaadha. Sirboota baay'ee qaba. Amma kanaa kilipii tokko qopheessee jira. Maqaan kana nan gadhiisa. Sirba mootii durbaa jedhu tokko qopheessee jira. Kilipii bareedaan hojjete. Sirboota albamaafis ta'anidha. Sirba 12 qopheessee jira. Fidee jira. Akkaataa isaa ilaallee gadhiisee jira. Simmuree jiran maddisiisan. Isa illee amma hojii adiin hojjechuu jira. Kan biraa amma waa'ee viidiyoo kilipii dubbattee turte jechuudha. Kilipiin kun amma eenyutu promote godha ofii keessaniif immoo kaampaanii jira immoo akkamittidha kan kilipiin kun hojjettanu jechuudha. Wanni kan jiru akkuma sila sikileessanii wanni akka kaampaanii jiru garuu wanta taa'uun qabne ofumaaf hojjenna. Ofumaa hojjenna, sirboota ofumaa hojjenneeti ijaadhaaf fedhina. Nama rifachiisa. Maallaqa baay'ee baastee gurguruuf illee yeroo deemtu gatiin isaan kennan baay'ee nama gaddisiisa. Waan ta'eef garuu kana illee dhiisne ofuma gammachiisuuf akkuma sila sibiileessan dhaabbatu hojichi dhaabbachuu waan hin qabneef dhiisuun qabu jechaadha hojii kana inneeti. Kanumaaf jennee akkuma gammachiisuuf aadaa uummataatiif baasuudhaaf beeksisuudhaaf kanaaf hojjenne jechaadha. Miidiyaadhaaf kanumaan jechaadha akkuma nu mul'atu kana hojjennee jechuudha. Jechuun walaloos yookiin gootanii barreessitanii yookiin bittanii yeedaloos muuziqaadhaafis kafaltanii kilipiidhaafis gootanii kun gumaacha ummataaf kennitu jechuudha. Akkasii malee akkana gurgurree wanta baasne sanillee hin deebisu yoo gurgurree gatiin sun jechaadha. Kanaafuu gumaacha ummataaf godhaa jirtu jechuudha. Ummata gammachiisuudhaaf. Egaa kana yeroo gootanuu akka inuu sirbi Oromoo sirbi Oromoon kuni akka bakkeettiin hafne guddisuudhaa fi aadaa kanaa babal'isuudhaa irratti hirmaataa jirtu jechuudha. Garuu uummanni hammam hubataa kanadha waan isiin godhaa jirtan jechuudha. Ummaani wanni uummatarraa dhoksamu wanni uummanni beeknu hin jiru. Uummanni kana beeka haalaan beekaa sirboota ni hojjennes akka malee jaalataa akka malee ni jajjabeessaa. Kanaafuu gara fuulduraatti uummanni kana beekee wanta koppiraayitii kana CD bituudhaan filaashii moodii kana sirboota keessirraa hafee CD jedhute orjinaali jedhute wanta kana gargaaruu qaba. Aadaa uummataa hojjechuu jirra. Kanaafuu uummanni kana beekee nu gargaaruu qaba. Uummanni beeka rakkoo kanaa wanta beekuu keessaadha. Okay, nuis karaa keenyaatiin egaa uummanni kana hubatee wal gargaaruu qabna isaanis sabaaf waan hojjetanuudhaaf nuis sirba isaanii yeroo baasanuu orjinaala isaa bitachuu qabnaadha wal jajjabeessuu qabna jennee karaa keenyaaniin ergaa keenya dabarsina. Ati yaada maal qabdaati? Egaa nuis yaada keenya maal inni orjinaala isaa bitanii akka dhaggeeffatanii maaliif ummanni keenyas kana hubachuu qaba. Kanaaf dhaamsi keenya kanaga. Zainuun maal jaalatame nutti himi? Maal jaalatta? Maaltu si gammachiisa? Aniga sagaleen dhifama sagaleen kee xiqqoon dhaga'amu? Ilaaluun na gammachiisa. Futbool kwaasii taphachuun kubbaa miilaa taphachuun na gammachiisa. Taphachuun haalas ilaaluun na gammachiisa. Kana hundi caalaa immoo weellisuun na gammachiisa. Mana yeroon ta'ee akkana nan guunguma qofaa kooti.
barreessuun na gammachiisa, yeedaloo baasuun na gammachiisa, sirboota dhaggeeffachuun na gammachiisa. Waa baay'eetu na gammachiisa kana ibsa. Kana fakkaata. Zeenuu Mahbuub jechuun raayii Zeenuu gammachiisuu taa'ee gaariidha. Maqaa keerraa amma bakkee tokko irratti Mahbuub jedha, bakkee tokko immoo Muhabbaa jedha. Isa kami maqaan akka uummanni dhagahee gaabee baruudhaaf? Maqaan koo kilipoota irratti barreeffamaan kan jiru Zeenuu Mahbuub kan jedhu jira. Garuu namni tokko Mahbuub isa jedhu kana waamuu isa irratti kanatti fakkaata. Zeenuu Muhabbaa kan jedhuun na waama. Kanumaan asumaan kan dubbachuu fedhu maqaan koo guutuun Zeenuu Mahbuub Abduu jedhama jechaadha. Zeenuu Mahbuub Abduu. Mahbuub egaa maal inni afaan egaa ta'u malee Mahbuub jechuun jaallatamaa jechuudha. Muhabbaanis immoo jaalalaa jechuudha. Haa ta'u egaa Proogiraamii keenya gara dhumuutti gara fixuu waan deemnuudhaaf ati dhaamsa qabdu yoo jiraate uummataaf waan dabarsinu yoo jiraate carraasin kennina jechuuti mee waan ati uummataaf kana ta'uu qabaa jettee dabarsitu yoo jiraate. Waan uummataaf dabarsuu barbaadu ani amma akka kootitti aadaa uummata Oromoo hundumaa hojjechuudhaaf yaada qaba. Hundumaa jechaadha. Kanaafuu uummanni Oromoo immoo akka namatti ta'e kana jajjabeessu. Ani amma kan fakkeenya akkamitti daladhee sirba amma sirba Hararii weellisee achi dhaqee aadaa isaanii hunda baasuudhaaf rakkoon wanta jiru asuma baardaarumatti hojjedha. Rakkoon yoo jiraate illee Zeenuu akkana godhi jedhanii na gorsanii akkana jajjabeessaniif. Yoon balleessa illee akka sirreessu akkanatti himaniif. Garuu ani uummata Oromootiif hundumaaf jaalala guddaan qabaa. Uummata Oromoo nan jaaladha. Aadaa kiyyas guddisuudhaaf hojjechaan jira. Namatti akka ta'anii jajjabeessaniin ergaa dabarsaa galatooma ibsuu barbaada. Haa ta'u waan kan biraatti yaada qabdaa asirratti waan jettu. Egaa akka nama galateeffatoo qabaadde. Osoon fixiin duraa yaada keessa uummatattis dabarsina. Sirba affeertuu jira sirba keerraa eega kan qabnu amma boontuu Jimmaa kan jedhuudhaaf sirba Walloo kan biraatti isa kam si filannuudha? Kaadhummaa osoo ta'ee natti tola. Sagalee maaliin jalqabaa sinachitti fuufta. Ajaa'iba kan shiraatiidhuma bareeda ishee ammaaf jedheenna. Uume rabbiin hundarra shaakkisee boontuu Jimmaa rabbuun eebbisee. Ajaa'iba kan shiraatiidhuma bareeda ishee ammaaf jedheenna. Uume rabbiin hundarra shaakkisee boontuu Jimmaa rabbuun eebbisee. Boontuu Jimmaa rabbuun eebbisee. Kana naaf seeraa. Ganda keessan jira akkas ta'eeti uummata Oromoo waliin yeroo biraa haala wal argina. Haa ta'u dhaamsa keessa hin dabarsinaa affeera keenya kabajdee asitti dhihaattee gaafiif deebii kana gochuu keefis maqaa Oromiyaa Reediyoo UKtiin galata guddaa siif qabna. Atis egaa galata waan qabduuf egaa galata galchachuu barbaadde. Egaa baay'ee galatoomi baay'ee galatoomi dhaamsa keessa hin dabarsina. Albama keessa oobaastu gaa promooti goonaa reediyoo Oromiyaa Reediyoo UK irratti baay'ee galatoomi. Isinillee baay'ee galatooma keessummaa gootanii kabajanii keessummaa gootanii waan nuti dhiyeessitaniif baay'een galateeffadha. Garuu nama tokko baqaasa kaasuu barbaadaa Girmaa Olaanaa jedhama. Walaloo fi yeedaloo kan Jimmaatii fi kan Wallaggaa kan naa kennee ammas namatti ta'e kan na jajjabeessaa jiru Girmaa Olaanaa kan jedhamu obboleessa
baay'ee jira. Isaan galatoomuu jechuun barbaada. Illee galatoomaa ulfaataa jiraata. Ati jiraadhu nagaatti. Nagaatti maaf. Yeroo biraa walitti deebina. Shirati duma kareda she amal denima umera binun darra chalchise untu jimara bunti ebise ajaiba kan shirati duma kareda she amal denima umera binun darra chalchise untu jimara bunti ebise Sanyina ma, bantu jema, siwatimbu